ጤፉን ልግዛው ዘይቱን ልግዛበት እኔ ቃል የት ነው እንዴት ነው መሮር የምንችለው ለመንግስት እየጮህንና ቤትታይ እያሰማን እንሙት ነው መልስ የሚሰጠን አካል አጥተናል መንግስት የአወላለድ ስርዓታችንን ትንሽ ያዝ ማረክ ካልተቻለ ፍላጎት እየጨመረ ስለሚሄድ በከፍተኛ ደረጃ አስቸጋሪ ይሆናል ወሊድ መቆጣጠር ማለት በብዙ መንገድ ስለሆነ በሚመቻቸው መንገድ መቆጣጠር ይቻላል ይሄን በውሃ ብቻ ቀቅለን በልተን ማድረግ እንችላለን ትንሽ እየጨው ጠብ አድርገንበት ሌሎች ደግሞ ነገሮች ጨምረንበት ባቄላ ምናምን ይሄን 1 ኪሎ ገዝቶ ሰው 3-4 ሰው ራት ሊበላ ይችላል ለጤናውም ጥሩ ነው ውሃ ብቻ ይበቃዋል ቢበዛ ጨው ይጨምራል ሌሎች ጋር ተቀላቅሎም ደግሞ በጣም የሚያምር ነው አቮካዶ ጋር ምናምን ሲጨምር በጣም ጥሩ ቢሮ ላይ እንደተዋተኒ ቢቱዳን ለፎሮሞ መጋላ ሸገር ኬሳፊ እንፍኒ ኬሰት እንጅራኑ ቱታ tokkoon garee tokkoon qabamee warra bitirqaanii keessa ba'anii warra kilaashiidhaan biiraa banan uskii walitti firfirsaa oolan lakkoofsaan xiqqoo ta'antu Oromoo baala gizee jechisiise. Kana hundaan kan ga'e Oromoo hedduutti kana hunda uume maalinni siyaasni Oromoo dibeetiin qabu yeroo baay'ee siyaasni Oromoo waan baay'ee deemi fakkaata afaanii yeroo dubbannu waliin qeeqnu waliin ceephaamu waliin tuqamu kanaaf gandeen gareen murtaa'e tokko camallaqaa kana baay'isee baala gizee jechisiisee Oromoo mara maqaa balleessisiisaa deemaa kana booda walirraan callifnu itti ijoolleen baay'ee tokko dubbatu taadheen hoo dubbatan warroo himen Oromoo nuti fayyadame jechuudhaan bira darbama. Ta'u ismaan ifateedhaa turre sana lama hafuuti walumaa galatti paartiin sun iyyuu bara Oromoo bakka hin bu'u namoota xiqqoo sadatiif jechuudha garee wayii dhiisiiti garuu kan baddu maqaa uummataati kan nagadamus maqaa uummataati waan tokko fuudhanii wanta garee wayii tokko fuudhanii uummatatti ka daheeffatanii hiika kennu achiinutu uummata bakka bu'ee jedhu maali bari Oromoo garee tokko kan murna ganda tokko fayyaduun wal qarqaaruun miliyoona irratti miliyoona olii dabalaa ooluun namni akka supermarketii dhaqee waan tokko godhatee yoo dhufu numa argita. An maaliif hin godhanne jechuu qofa osoo hin taane Oromoon garri biraa gartuun biraas Oromoodhuma silaa biyya kanatti egaa Oromoodhaa wanni ta'e burqee maaliif hunda waliin geenye yeroo jetteetuma teessee ilaaltu iyyuu Oromummaa caalayyuu immoo wanti baay'ee si jibbisiisu separeeshiniin amantiillee amma isa kan dhoowwu jedhee tan yaadaayyuu amantiidhaan illee waan ganduma sanattu gandaan hin jira amantiidhaan jira murteen mana amantiitti dabarfata achumatti dhuma isumatu karaa waajjiraa deema qajeelee akkanatti raawwataa jechuudha. Bakka hundatti wal argu jechuudha. Mana amantiitti murtaa'ee galuu booda xalayaan achitti qajeelfama. Yaa waan baay'ee wal marqee jira. Laalaa hin jiru garuu wanti balaa guddaa qabu walitti araaraman finne bar orma waliin diffeend goota wal garuu akkatti diffeend goota jedhamu. Ormaaf ol saaxiltaa jechuudha deebisee. Inaafu kun. Anta sana. Wal marqee maqabdee gadhiistu iyyuu hin qabu barammaa yoo tokko jettu kan biraatu dhufa kanuma keessaa irratti xiyyeeffattu iyyuu qabachuuf irra gatta. Ajandaan hin baay'ata. Hin baay'ata. Baay'ata. Baansa. Cambalee irraan yaa'u malee. Waan waloo dubbachuudha waan waliin qabnu walumaan qabaachuudha kan qabaatamu dursa beektaa maaliif hunduu garaatti waan kana daaqaa jira keessattuu discriminationiin akka kanaa kun gaarii miti keessa ba'e immoo amantiin kunis amantiin wal fo'anii faayidaa
walii laachuun akkuma jirutti ta'e wanti lafa jala komeen inuma ture beektaa namnis baasee haasa'u sodaata ijoolleen ganda wayii ikonomikaalii akkuma cimaa deemtu akkititti wantoota akka sanaa dhaamsuudhaa deemtu. Just wanti kun feerii miteettee dubbachuudhaafu maali bakka Oromoodhaa kan onnoo jedhee Oromoo itti naaftamoo waliin jedhame itti sobo inaaffaa miti baay'ee fair and free distribution narratti kan namni. Haqni eenyuma jidduutu jiraachuu qaba beek. Ati osoo nyaattu obboleessa kee gabuu buluun hin qabu. Obboleessa kooti yoo nyaatee ani yoo na gabuu bulee maal rakkoo qabaa hin jedhamu. Maaltu hanqatee jennaan. Walgaa wanti suni maal rakkoo hin qabu. Inni nyaatiitu hin taane ana gabuu buluu hin qabu. Inni sirbinii miti reebamuu hin qabu. Waluma qixa taanaadha. Siyaasuma yoo dadhaban waan ittiin nama hubachiisan yookaan amansiisan yeroo dhabani inaaffaadha jedhu. Inaaffaadha beela'eeti. Wanta biraa yeroo barbaadan. Jarri quufanii abaluu beela'eeti jarri quufanii. So ani sodaanaan qabu. Akkamitti yaadamees waan godhamuuf fakkaata. Dizaayinii. Baay'ee dizaayinii. Ittumaan qoqqooduudhumaaf baay'ee dizaayinii. Qoqqoodumaafuu baay'ee wanti gahaa ta'e tokko jira. Boorder and shading qabaachuu qaba. Kuni wanna dhaabbii wayiis qabu miti bari. Basteetuma lafa jala. Gaafa inni jalqabu qabee warri beeku numa beekaa. Amma laf jaleedhuma waggaa 5 deemaa. Waggaa 4 fixeera. Ittuma wal geeddaraa kan jiru. Alabar waajjira mootummaa waraqaa eenyummaa gaafa. Dubbichi tureera barammaa ajjecha Hacaaluu sana fa'aa dursayyuu jira wanti ammaati kaafte kun. Achi waan saniin haguugamee waan baay'eetu dhufee waan baay'eetu jira san callifame malee dubbichi kaka'aa tureera wasan. Abdii kutachiisa beektaa namni tokko yaa'u namni namoonni hubataa leenjii yeroo gabaabaas fudhatee interpreneurshipii wanti xiqqoo hojjetee guddataa maal jedha macheem namni tokko hoggaa lammanadhaa Finfinnee seenee yookiin ganda tokko waamamee dhufee istiroo irraa ka'ee hoggaa lamatti miti kan inni biliyoonara ta'uu sii galeera. Namoonni abdii hojjennee jijjiiramnaa qabanuu fi biyyoof kuttoo wajjiniin wallaansoo qabataa oolanuu. Yeroo tokko ijoolleen even hojiidhuma gaarii tokko hojjetataa wanna jijjiirootu hojjetaa jiranuu achitti dhiisanii lafa dhiitanii deemanuu jiru. Maaliif beektaa kun dhaloota boodaa dhufa irratti keessattuu abdii kutannaa guddaa. Egaa waggaa 2-3 keessatti namni abbaa gamoo 5-6 ta'uudhaa danda'e. Konkolaataa abbaa miliyoona 50 oofuu danda'e maaltu kana keessa akka so argatus dhabus dhaloota abdii kutate kan uumamaa jiru. Kun ammaa dhaloota hojjechuu akka hin dandeenye barachuu akka hin dandeenye dhaloota jaamsaa jechuudha. Hojjetee jijjiiramuu akka hin dandeenye itti mul'ifta itti agarsiifta jechuudha akka itti jijjiiraman. So inni immoo hojjetee akkamitti jijjiirama asiin qaxxaamuraan yeroo deemani baratee maal jijjiiramaa hawaasa akkamittiin jijjiira jedhee gaafii keessa galaa abdii kutata. Waanuma dhaloota ittiin doomsan. Dargaggoon kumaatamni hojii idilee dhabeetiin addabaabaayii irra taa'ee waan daabboo ittiin bitatu dhabaa. Hiriyaansaa tokko immoo kan ganda isaatiin nama horii qabu waamamee dhalaadhaan naqee ji'a 2-3 keessatti baagamoo ta'ee konkolaataa miliyoona 40-50 oofaa gaafa dhufeetiin inni sun argu maal expect godha dargaggeessi inni sun. Carraa akkamitti uumame jedha. Maalifan sana keessaa wanna biyyi koo uumte kana dhabuun kan koo kuni biyyi kun naanaaf biyya miti jedha. Even if nyaapha uumaa deemuudhaas ammas biyyuma kanarratti jechuudha. In absolutely ganda tokko garee tokko naannoo tokko kun wannuma bold ta'ee beekamu beektaa. Isa amma ijoolleen OMN faan guyyoon faan baay'ee sirriitti dhakaasanii waan kana qeeqaa jiru. An baay'ee natti tolan OMN lakki maali walumaan walirratti moo jedhama irra dibaadhaan darbamee yoo as ba'amee miidiyaa irratti hin ka'in illee
keessa gungumaatuma ture bal'aan namni bal'aan. Mee wanti kun argaa amma beekumsaa jalqabame gaafa kara walakkeessaa ga'ee waan ta'uun argita. Mee namoonni nuti gurguddaan beekamaa jedhamanuu cal jedhanii taa'an tokko yeroo dubbatan hafuura baafatan ni argita. Wanti kun waanuma garaa keessa daakkatee namni qabateetiin jiru jechuudha. Bara amma magaalaa kana keessa namni orma dhiiseera. Wal diimaa jira. Wal gunjaa namni taa'e. Jara sana amma immoo konkolaattota moodeelii kana kan dugdarraan banamtu kan duraan banamtu namni miliyoonii damaa kana taa'e. Konkolaatuma kana asitti hin banin jedhatu. Kaafee fuuldura taa'eeti. Bakka kaafee gudaa'ee wayii natti fakkaata. Akka inni itti dhufee beekamu jaansuun. Dugdarraan baname cinaadhaan baname. Horsi tokkosee gasti tokkosee maali anaa jedhe. Mucaan lafumaa taphatu. Material. It is not a big deal. Kuni material. Ol qalbii namaa amma koo. Naman caalu. Namoota hedduutti wanta inni uumsa. Yaa inuma sirriitti maala waa'ee justice barkuni waan haqaati beektaa haqa haqni yeroo darbu akka maleetti yeroo darbu yeroo argitu bara waan callisuu hin dandeenyedha kun waan inaaffaa waan nama biraa dhaafonni jechuu sanii wal qabatu miti waa'ee biyyaati biyyi nama hundaafuu wal qixaawu nama hundaafuu biyya inni tokko ilma buddeenaan ta'u inni kaan immoo wanni hin ta'u jechuudha. Maaltu adda godhee mirga addaa akkamitti qaba inni? Ati immoo maaliif dhabde maaliif isaa hanqatta? It's all about justice jedha. Waan haqaa tokko waan jedhan beektaa? Afaan Amaaraatiin jedhanii yaala በህግ ከሄደችው በቅሎዬ ያለ ፍትህ የሄደችው ማልጃኒ ልልሞ ነገድ ሲፍቲ ይላል ሴራኖ ዋን tokko dhabdee uumamti haqa malee seer malee yoo waan xiqqoo dhabdeeyu wanni sunis dagaamti akka kee yu ka'uu waa'ee nuti inaafa maali waa'ee inaafa maaf ka maa inni maaliin mirga adda argate waan kana akkasii kaasa. Eessaa maaliin fide sammuu kalaqa addaa wayiitu uumame. Maal gochaa ture hin beekamaa maal hojjetee maali waan addaa tokko maal kalaqee maal uumeeti waa bakka jiru kan argate. Eenyurree ejjetee darbee achi ga'e. Beekama tokko namni hundumtuu maal akka ture maal hojjechaa akka ture waanuma fedhe waan gaarii yoo hojjete iyyuu jechuudha gatiin sanaaf kaffalamu hin jiru. Uummata irraa waa kaffalachuuf walii galeen seenne itti amanee aarsaan kaffaladhee seene gaafa seenu jechuudha. Otoodhuma waan badii hin taane waanuma qabsoo dhedhee aarsaan kaffalaaf uummata kanaaf hin qabsaa jedhee seene iyyuu gatii sana har'a kaffalachuu hin danda'u uummata irra. Itti amanee fedha isaatiin seene. Malee kaleessaan akkasiif ta'eera waan ta'eef waan akkasii fidiin hin ta'u. Biltummaan akkasii homaan fayyadu. Booddeensaa abbichuma miidha malee. Abbichuma miidhaa namni hin argita ibsa. Magaalaa keessa akka warra Rwaandaa wal fiiskee nyaapha biraa wajjin miti waliin wal fiiskee hoo namni waliin garaafne hin argita. Maaliif hin taatee orma dhiibaa baatee kaatee walitti taatee immoo ofiif garee ofiitiif ganda ofiitiif amantii tokkoof qofa wanti hundinuu carraan dhufu. Amma keessa ba'ee bara wanti baay'ee si gaddisiisu tokko biyya kanatti kan zayitii raabsu, kan simintoo raabsu, kan lafa raabsu, kan bishaan raabsu, waan raabsuudhaan wal qabamu keessa wholesaler waan jennu kana waan wal qabatu. Even if Oromoo keessatti wanni akkasii hin hojjetu baay'ee rakkisaadha.
wantoota kulfii ta'anii ikonoomii biyya kanaa sochoosuu danda'an. Warri Tigraay amma bicuudha xiqqoodhame. Bicuun sun achi dhufanii lafa bal'aa irratti wanti isaan hanqatu hin jiru. Waan hundiyyuu wal isaan gaa'e yoo saamanis yoo maal jedhanis. Hankeenya garuu akkasii miti. Ummatichis bal'aadha. Eliitiin achi keessaa ba'uus akka malee bal'aadha. Saamuudhaaf nun ta'u, wal saamuudhaaf wal nun ta'u, wal cunqursuuf, wal tumuufis hin ta'u. Wal kabajuu, wal qixxummaan dirqama. Sirna gadaatis kanuma malee gareen tokko garee kaan moo'ee hundumaa of jalatti bulcha kan jedhu sana deemsisu kun akka sirna gadaattis akka aadaa Oromootti yoo jechuudha. Walitti deebitee mari'attee walii galuun dirqama. Bu'aa waliin ganne bulfachuu. Waanuma akka kanaatiif waan tokko yeroo tokko jecha yeroo tokkotti fayyadamne tokko na yaadadha. Wantootuma akka kanaafu sirnuma gadaati bara. Furmaatni jettee hoggaan dura. Fakkeenyaaf amma garaagarummaa yaadaa bal'inaan jira sirna gadaa keessatti garaagarummaa yaadaatti hin amanama. Waan waliigaltaa waan waliin galle immoo hin bulfatta. Malee gareen tokko moo'ee wal cafaqanii wal bulchuun hin jiru gadaa sirna gadaa keessatti. Gadaa keessatti numaayyuu maaltu jira? Unanimous decision jedhama. Gadaa hoggaa namni mariidhaaf taa'ee jechuudha. Namni tokko yoo keessaa morme hin fudhatamu. Hundi irratti walii galuu qabu. Qabxii hundi irratti walii galan qabatanii bahu. Kan waliin galamne immoo itti deebi'u. Malee sagalee caalmaadhaan murteessuun hin jiru. Gadaa keessatti baay'ee namatti tola jechuudha. Achi keessatti wanni garee mo'achuu hin danda'u. Yoo mari'ataniyyuu milikitaa fi ulee lafa kaaniitti mari'atu. Kotti sassaabameeti hundumarraa fuudhamee jechuudha. Isa ajee uleen irraa fuudhamee taa'anii mari'atu. Haasaan dhukkee walirraa kaasu dubbiidhaan achi booda dirqama walii galu. Dirqama kan walii galanu ummatichatu dirqama walii akka galan faayidaa ummataatiif jecha dirqama walii galu. Jaalatanii otoo hin ta'u. Kuni fakkeenyummaan isaan fudhatanii bakka warra Tigraay akkasitti bulchaa ture nutis Oromoodha bakka isin callisaa akkasitti isin tumnee waan hundumaayyuu akka isaan godhan sanitti maaf nu jala dubbattu jarri warra isaan mormuun qaban turanii of keessaa jedhu fakkeenyi isaan fudhatanii jira. Isaaniin miti warruma Oromoodhaaf qabsaa'aa tureyyuu hin deemsisu kun. Akkuma jaarmiyaatti warruma akka ABO fi KFO fa'aadhaaf iyyuu hin deemsisu. Nuti argannee aangoo qabannee nu jalan dubbatinaa kana booddee ni jedhu sun hin deemsisu. Oromoo keessatti hin ta'u hin akkasii. Oromoon daayivarsiitii yaadaa qabaa, daayivarsiitii even wanni amantii qabaa, bakkaa bakkatti akka itti wal bulchuu qabaa, even laafinniif jabinni sirna gadaa bakkaa bakkatti garaagarummaa qabaa. San akkomodeet gochuu qabu. Waan hundumaa kontirool gochuudhaaf deemu waan hundumaa dhabuutti nama. Oromoon gaafa ooloomu dhugumee biyyatti eessayyuu dhaqee manumatti gara feeyyoon bulcha barbaachisaa taanaan waliin gaafa ta'u keessattuu wanti garaa keessa silliqamu kun alatti aadaa namni dhugaa dubbachuudhaaf ideoloojii siyaasaa isaatti illee tokko hin taane nama tokko gamasiisfar namoonni waanuma dhaaba siyaasaa sana istiraatejii siyaasaatti namanne of osoo hin taane kan achi keessa isumattuu amananii jiru bara ijoolleen kutatoon tokko amma fakkeenyaaf aadaa taayee sana jaallatee mul'anne jiru amma gurbaan bar waggaa 3-4 dura dubbataa ture gurbumti taayeen kun ta'uu balaa fida wanti kun inni jedhaa ture kanuma bar tokko jaruma keessattuu dhiisi kana larra jiruuti dhiisi jaruma keessattuu wanti kun hin ta'u jedhee gaafa inni waa akeeku achumattuu jarruu kan itti waliin galiin jiru bar jaruma keessattuu jechuudha jarruu irratti waliin galle waan jarri fidanii haasa'u wanuma jarri fidanii waan jarri godhaas jiranuu jarruu irratti waliin galle itu jenne salphata whatever it is namni sun quban qabaatinis haa qabaatus namoonni waan kana ifatti baay'ee dubbatan jaruma keessaa yoo turaniiru si galee inni alaa irruma guddaan inni alaayyuu immoo waan Oromoo adda baasaatti waan Oromoo akkasumas Oromoodha sunis Oromoo osuma jedhamu Oromoon ganda tokko qofa ta'e bakka Oromoon kun ganda tokkoof watii tokkoof kennameetti agaafutti gaafa deemuudhaa jedhu namni hunduu gungummii sana baasaa dhufee keessattuu akka namni sin jedha akka haalli ittiin adda inni baase sun nama tola dhugaa ijoolleen jantatti ijoollee baay'ee tokko nama tola akkasitti kan dhoowuu qabu. Namni miidiyaadhuma iyyuu baay'ee badaa hin dhaggeeffatanii bar miidiyaadhuma
Oromoo yoo namni keenya baay'ee gadi miidhaa afaan Amaaraatti namni waan karaa Oromootiin dhiyaatu kanayyuu amma kana hunda hordofaan jiru namni. Irraanfateera waan hundumaa dhiisee akkuma waan hundumaa milkeeffatee tokkotti nama hammamiitu waan kana yoo hordofaa yoo jettee ilaalte warra kaan immoo ilaalii dhaqi. Namootuma keenyatu achitti siqeedha. Keessatti ijoolleen waa barreessan kun nafsee qabanu toora FB kana ture badeera namni ija qabu yoo achi keessaas. FB'n bare suuraa qofa ta'e bara. Warra suuraa maxxansuutu doomineet godhu. Namni barreeffaman dubbisu waan achirratti kaa'amu waan biraa ilaalu suuraa qofadha. Suuraa laayikii gochuu qofa. Waanuma achirraa argamutu naan galu suuraa sanarra. Albamii ta'e. Albamii. Waan nyaatanis waan haganis bakka inuma ibsu achumarra kaa'u hundasaa. Daabbooti irratti qorrosama keekii. Namni waan dubbisu waa takka dubbisu. Hiriyaa koo tokkotu. Na jibbisiisuu eegale. Wanti dubbisanus akka durii namoonni waa akka ta'uu danda'an kun warra qalamni mirgisu kana. Duraanis yaa lakkoofsumaanii baay'ee fakkaatu beektaa nama baay'eetu jechuun lakkoofsaan xiqqoo ta'an hojii malee hin barreessu waan ta'eef amma argita baay'inni immoo isaanis pabliik fiigarii warra turanii waan turaniis hin argita baay'ee sitti fakkaata garuu kan nama tokko dubbistee yeroo baay'ee sitti fudhata waan ta'eef sii galas wanta ta'e hubataatiin deemta amma akkoo wanti ati FB galtee hubannoo uumuurratti hojjetame maal hin jiru namni sarara lama barreessee waan ta'e kolfee seeqqatee ba'a. Amma maaltu ajandaadha beektaa feesbuukii irra karaa cufanii moodeelistoonni akkatti agarsiisan tokko ajandaan tokkoffaan kan lama rukutanii machaa'anii waan akkasii kan balu'ee darajaarraa kufee cabe waan akkasii. Isuma iyyuu bakka darajaarraa kufee cabe bakka. Wanni seelebritii keessa galaniiru jechuudha bakka akka seelebritiin waan adda addaatiin ajandaa namaaf ta'u sana biyya guddaa keessatti kana. Akkas jala deemamuu ga'ameera jechuudha. Sadarkaan guddinaa achi ga'eera. Achi ga'eera. Maali yaa jalana waanuma hubannoo tokko tubarraa yoo nettu immoo ati saganaa isa 2005 achi jirta amma yeroo dijitaalaati siin jedhu. Dijitaalummaan isaa maalirrattidha? Isa dura dhibee dijitaalaayizd ta'eeraa jedhanii. Atteenshinii dhuma waan atteenshinii nama harkisuu irratti xiyyeeffatu baay'inaan wanta ta'uu qabu tokko irratti otoo hin taane waan namni maal barbaada isa jedhu irratti xiyyeeffatameeti kan deemamu. Sun immoo waan simpilistik ta'e waan xixiqqoo suuraa maal kana. Gama tokkoon wantoota tokko qaba beeksisa amma namni beeksisa hojjetachuu barbaadu kan akka beeksisaa hojjechuudhaan ta'a. Kana achi sun gaariidha wanta dinagdeedhaan wal qabatu kanaan achi wanta tirkii mirkii keessa galuun wanta dinagdeedhaan wal qabatu kamuu yoo irratti hojjette bareeda. Wayiin qabaadha galgala kottaa laalaa maaloo taaf godhaa yoo jiraate hin fayyada laala argite warra akkasii amma sunis biltummaa guddaadha. Akkam ta'ee jira faarri naannoo kana jiru maal ta'ee jira jedhee gaafa hubatu maal akka irratti hojjechuu qabu hubateeti jetta hundoomsa nan cimsite. Akka cimuyyuu onnoo jetta. Kan kanaa achi wantoota murteessoo akka duraatti mata duree irratti kakaasaa ture sanaatiin wal qabatee abbaan fedhe ganda fedhe onnoo jedhu abbaan fedhe garaatti as liqu gaafa dho'e wal asi gigsu malee namni hunduu manuma ofiitti onnoo jedhaa jira. Garaawii guddaa'uun sinnaasirri garaawii guddaa'uun wada xiqqaaqqeen guddaa'uuchi kan yeroo wal abaluun eessa ooleessa bulee maal nyaatee dhuge kalaas xaarumsii cabsee bisiccitiidhaan tokkosee asiin surree keessa na baatee chiinan baatee konkolaataa birrii
konkolaataa qarshii miliyoonni 120 ba'e akkamitti akkasitti daakuu Oromoo walitti buusii bitii bakka buusiif sabboonaa keetti jedhamu haa dhufe bara tokko. Ahaa. Akkasii. Yeroo darbe nama maqaa isaa dhabuun barbaanne tokko nama konkolaataa ittiin ciree dhaqee nyaate irraata ittiin hin deebine konkolaataa sharaa uwwisee qabutu namuma asirriitti beekudha kun qabatama beektaa. Innaa kallattii ta'e wayitii sabboonaa keenya kanaa konkolaataa kana gic goonee abinnu dhadeetii wayii maxxansan sagalee ta'a. Ay, muudii walitti qabaa. Sagalee taanaaf jedhani. Sagalee ta'aa fi ijoollees asxaabaa bitamu. Aga amma nagayeera buusiin jedhu beektaa. Konkolaataa miidhamni isaa egaa amma konkolaataa dhabee sagalee taanaafidha. Konkolaataa 7ffaa barbaade. Namni waan nyaatu dhabee rakkataara waan ittiin yaalamu qabu. Xaafiin kiiloon tokko birrii 150 galee namni ijoollee 3-4 qabu adda bara. Namoota of danda'ootu masgida jala taa'ee kadhachuutti ka'eema. Amma akkoo baay'ee waan baay'ee si jibbisiisu jira. Gatiin boba'aas dabaleera miti amma eengadda dabalaniiru meeqa godhani immoo maltipilaay godha infileeshinii. Xaafiin kiiloon 70 ture bara beektaa miti. Hadha akkoo almost 135 gurguramaa olii natti fakkaata. Torbee kana rabbi jedhe 150 galeeraa turte. Naadaa jala sana sirriitti jaalladha. Uffatanii dhukkee walirraa kaasu. Dabarsanii immoo waan hamaadhaaf waliin kennanii. Hin kennani. Nuti cufannee dhukkee walirraa kaasuu hin dandeenyu. Infarree eksarsaayizii hin godhamne nu biratti hunduu bara akkuma liqii ta'e beektaa. Hin godhamne yaa. Taasatti dhufanii bara jarri kunis. Itti dhufanii waan ta'eef. Ammas immoo jarri sun duudhaa wal kabajaa guddaa qabu beektaa miti. Amma wanni aangoon kun alatti ilaalaa wanta argatte tokko miti yoo tasa dhufee sirratti kufee amma akkuma lootarii wayii yoo tasa namatti dhufee waan ittiin gootu wallaalta. Roodmaappii homaa waa tokkoyyuu hin beeknu homaa hin qabnu ture. Gaafa dura seennu jedhanii. Akka tasatti dhufee nama beekna. Qophoofne jarri waan kanatu dhufaa jedhanii wanni eeggataa turan hin jiru. Maalin dhumti ምንድነው ሪዮታ ለምን ጀረር ደፈን ኩማልኒ አልጀደማ አመገኒ ወሮያኒ ዋና ቀብማ tokko hin jiru bar wanama wanta qabatamaa ta'e tokko wanti ittiin hoogganaman maddamarii hin jiru bar wanni ayidiyaa tokko waan ittiin kanaafidha bar amma isaanii akka paartiitti tokkummaan qabani bar tokkummaa paartii tokkummaa ilaalchaa hin qaban. Ilaalcha irratti wal ta'an tokko hin qaban kan waloo isaanii. Wanni itti walitti isaan fide yeroo sana akkuma tasaa aangoorra jira turan. Aangoorra turuu isaaniidha. Warra wanni keessa biirokiraasii dhuunfatee ture ta'uu isaaniiti wanni tokko san taasisu. Tokkummaa yaadaa, tokkummaa jaarmayaa homaa hin qaban. Yaada irratti walitti dhufan tokko kana kan jedhamu hin jiru hin qaban. Kana jedhamee wanti jararraa isin dhageenyan akkuma carraallee yoo taalabii keenya kana amma akka dambiitti waan tokko bakkee maabara tokko wanti misooma wanta hojjetan tokko yoo laalte numaayyuu gara fiyudaalaatti deema ilaalchi isaan ittiin deeman. Waan leegjalii ta'e namoota xiqqoodhaaf namoota bicuudhaaf ijaaramaa. Riizoortiitu ijaaramaa, mannaafashaatu ijaaramaa. Inni kun hiyyeessa majooritii ilaallatu baay'ee. Ilaallatu. Imbiiliyeensi jechuudha. Maallaqa biliyoona hedduu sanuu kan oodiitiin godhamni ramadanii waan hawaasa bal'aa ilaallanneef namoonni muraasni irratti dhaqanii suuraa ka'uu bashannanuu danda'an qofatu ijaarama.
ana darguudhaan wal fakkaatu wayis jira. Even darbuudhaan waan wal fakkaatu baay'ee qaba. Birrii yookaan nuu didanis warri lixaa kunis gara bahaatti gara Raashiyaa Chaayinaatti deemuunis jira. Gargaarsuma waan argatan duraa malee jara wajjinis karaa amma dhaabbilee daldala wanni kana gurguruuf deeman yoo laalte immoo kaapitaalizimiitti deemaa baankii warra alaa galchuuf deemu teelee gurgurii amma Itoophiyaan Eerlaayinii kanas caafirra jiru jedhama. Kana yoo laalte gara kaapitaalizimiitti waan deeman fakkaatu. Warri kaapitaalistii kun immoo abdiirraan qaban jararra amma namoo kan taane baranii jiran. Jarri baay'ee onnoodha. Achi fuula ogaatti badummoo gara natti garagaluu biriitti seenna jechuudha. Walgahii wanni tokko fa'aa addaan kutee deebi'ee barree kan Faransaayitti waa'ee faayinaansii irratti godhame tokko. Yeroo darbee deebi'ee dhufee tumtumuu. Faransaayitti deemame tokko. Isin tokko wanni harka fuudhuu deddeebi'ee jedhanii. Maal jedhama waltajjiin sun? Cabbaxuu didde. Keeniyaa dhufee addaan kutee galee jedhan immoo achi maaliifi inni head of governmentiidha beektaa. Head of statetiin pireezidentitiidha yeroo isheen jaartittiin. Pireezidentii kan nuti miti. Muudama Ruutoo irratti gaafa dhufu sadarkaa gara afuraffaa irratti bakki qabamee fi akkamitti fuuldura naa qabamuu didee aaree addaan kutee deemee dura head of statetii achi warra mana murtii achi maal tarree afuraffaa moo sadaffaa irra ga'ee taa'umsisaa fuuldura dhaqee gaafa laalu qabamaadha. Inni aaree kan guyyaa lamaaf dhufe guyyaa tokkotti deebi'ee. Aadaa keessaa nu dhiibaa jiru kaa maal deemachinna. Inni ofii kaameeraa barbaada fuuldura. Argina kaani. Video akkasii mul'atu asitti. Kameeraa. Laki. Anamma ekonomii ministeerii ekonomii ministeerii amma ekonomii kana lafa kaameeraa riileeshinii guddaa jiru kana amma paarlaamaa irratti guyyuma waa'een ekonomii kun irratti riileeshinii laatamu argeen beeku waan ekonomii kun nama dubbatu Biraanuu Naggaa xiqqoo danda'u waamuma ekonomii nama dubbatu hin dhabee baranii ያለንበት ነገር በጣም አስጊ ነው። እዚህ ሞንት ብራዩ አፉ ጠበጣን ይዋፉ እንጨበጥን በቃ እንደውም እግዚአብሔር ዋይ አለ ሳካና ወልቀበቴ ምን መጨበጡ እንቶ እኮ ይሰጃብ ይሰደን ይወናት አማዮሜቴ ማለብ ደንዴ ሬቅሳ Faannoon isii garuu har'aa miti duruma reeqisaadhuma gaafuma dhufu reeqisaa dhufe. Warratti waajji gaafeettaa yoo jala deddeeman achirraa siquu wayya. Amma beeki wanti qabsoo biyya kanaatiyyuu sodaachisu beektaa sirnichi kufuun sanafu garuu. Akka itti kufu santu yaaddoodha yeroo hedduu. Siigalee manni tokko yoo reeqise yookaan sirratti jigaa yookaan ofirraa garas jigsita beektaa. Yaa. Amma ofirraa achi jigsuudha ofirratti jigsuuf taaggalamaa isa jedhu sana ofirraa garas jigsuuf. Osoo mataa isaatti funyoo godhatanii akka muka hoggaa jigsan beektaa mataatti funyoo godhaniiti jalaa muran. Gara barbaadanitti jigsanii jechuudha. Mataa isaatti bar funyoon ofitti keenya ofirraa baasee beeki. Haa taatu. Fooyyeen kaattoodha namticharree yaabbatee dagamee gadi galii xaboote kanatti. Tunuu bayeessuma beektaa. Tunuu haa taatu jedheeni. Dagamee. Yaa qorra san keessaa galuuf garuu harree sootaate dirqamuma. Durattis jigu silaa waliin dhiyeessu maalitti goona miti.
Amma bakka baay'ee nu madeessira yoo nurratti jigees gara caalaa waan nu miidhu baay'ee hin qabu. Hooma. Tortoraan rooba sodaatudha. Namni keenya akkamatti kinooti fakkeenya fudhatan tokko jira beekii. Kan kanan hamaatti deemna kuni kufnaan ija hin qabnu siyaasa keessatti wannoonni motiveeshinii yookaan humneessituu jiraami. Wantoonni isaan akka humneessituutti fayyadamanii amma bara wayyaanee sanii afaan keetiin barattee qe'ee keetti abbaa biyyaa taatee sirni biraa yoo dhufe kana dhabduu sabaaf sablammii badaasiin jedha. Har'ammoo atumti qe'ee isaatti dhalattee isaa falmitu kana maal jedhee barsiisaa? Cunqursaa kalee sanatti hin deebinuu siin jedha beeki. Kuni kunuun sirna xayyaa dhufa siin jedha. Eenyu wajjin ture kaleessa? Sabiti. Kaleessas jara wajjinis turan har'as isaanuma jijjiirama kamitti hin deebinu isaan jiru kunoo. Rakkoon akkanani. Wayyaaneetu nama hidhaa nama ajjeesaa nama garafaa ture mandara keessa Oromiyaa keessa deeme kaleessas isaanumatu ture har'as isaanuma jira. Isaanuma sana ture. Garuu rakkoowwan siistemaa tokko egaa warri alaqoonni sun deemanii inumaa itti abaasee barree wanni isaan namarratti godhanii jedha. Inumaa jaratu dhowwaa ture nu jechisiisaa jedha. Jaratu uummatarraa dhorkaa ture jechuudha. Jarri nama jechisiisaa jedha. Maal akka ta'u beekta jarri waan godhan hunda qorannoodhaan godhu beekte itti beeku siistemaa. Isaan akka mataa isaanii qabu waan siyaasaa waliin deemu. Waan godhan qabu waan hin goone qabu. Isaan amma yoo ibsaa miidhuu barbaadanii ibsaa kana dursa minxaafiidhuma diimaa si afeetuma irra si oofa beekte. Yoo didamee akka ofii keetii of galaafattu si gooti wayyaanee. Ofiisitti hin buutu beekta. Suni diraamaa siyaasaa fa'aa tiraappii wayii keessa fa'aa si galchu si qabuudhaaf jechuudha. Si galchu waan biraatiin si laaqanis si qabu yoo didan. Waan ati ilaalcha keetii fakkaatu sana nama sitti erganii yookaan garee wayii uumanii achi keessatti si qabu. Inni kun maal godhaa si dhiiseeti maatii kee haadha yookaan abbaa yookaan wanni maatummaa keessa abbuma argate wayii fudhatee deema. Inni kun garuu kanan beeku beektaa gifaa beloo Dookter Waraaraan jedhu sani beektee ittuma dhiibadha beeki. Gifaa baloodhaan hin dhalataare. Dhalate kaakinoo kana dhalchee boqonnaa dhaba kana dhalchee kana barbaadu waan ta'eef fira dhabuu barbaadu. Tokkoffaa qaamni biyya kana bulchu mooraa waraana keessa waan nufuuf ideoloojii akka miilitarii turgaa namni. Ilaalcha tokko akka hin qabne anatti ilaaltu maaliin beektaa? Gareen isaan waliin tokkummaa hin uumne hin jiru laa hundumaa hammatanii gaafa jalqaba dhufan hundumaa bakka tokkotti fidanii inni gimboo sabaatti nafne abaawoon hin nafne hundi nafne jechuudha. Achi booda gareen isaan ittiin waliin lolle hin jiru hundumtu. TPLF ilaalee warra Amaaraa ilaalee kan Oromoo silaa waggaa 5 ol ta'e garee hunda warra Dabuubii kan akkatti isaan unkuraa jiran kaan aqxaachaa jalaa baasanii aqxaachaa biraa jala galchan. Garee hunda waliin kan wal loltu ilaalchi ati sheer gootu gareen tokko ka ilaalcha kee sheer godhu ilaalcha waloo qabaatu hin jiru jechuudha bara aangoo qofa ilaalchi. Ilaalchi waloo hin jiru maaliif? Ilaalchi isaan waliin qaban warrumti sunuu waliin qabanii waan aangoo qofa aangoo irratti qofa. Kanaaf ilaalcha biraa miilitarii dhabeeki argaatti argi godhiif hin godhin dhabeekte. Mallee wanti ittiin bulmaata imaammanni poolisiin gadi bahee irra taa'amee hin jiru beekta. Godhiif hin godhinii keessatti immoo kinootisuma argitu kana waan asitti kaleessuma boolee kanatti ta'e miidiyuma kanarra walumaan naannessaa turre ajandaa sanaatti illee hin jirtu natti fakkaate. Ajandaa uummataa godhanii iyyuu as baasu. Isa kana ati gaafa maqaa saba kanaatiin qabattee deemtu already namni enjoy gochuun hin jiraa. Dinagdee horachuutu jiraa. Waan gaarii kaastee durattis dhimma naannoo kanaan wal qabatu irraa kaanee jara sana irratti xiyyeeffachuudhaa osoo hin taane wannuma sanaan wal fakkaatu wanti amma
sababa bal'aa kana baala gizee jedhanii dabtaraan abbaa qabu lafaa qe'ee maqaa nuu kennu. Oromoo ta'uu keenya namni naannoo godina shaggar kana keessa Finfinnee keessa yeroo sochoonu Oromoo dubbannaan baala gizee nuun jedhama. Maalidha sababni baala gizee jedhamuudhaaf maalidha sababni eenyudha ka'umsi baala gizummaa kun eenyudha jarri kan akkasitti baala gizummaa nuu kennamsiisanii garaa duwwaa jara wajjin ida'amnuuf kun maaltu jira waan jedhu kan naannoo kanarratti wanti ijoolleen sun tuttuqanii fi ajandaan jaraa wal qabatee babal'ate sun wanti natti tole keessaa Oromoon akka waan baala gizummaa kanaan wal qabatu irratti diibeet godhuuf waan karra baree natti fakkaata wantoota namni wal saalfatees wal sodaatees garee cime tokko waan godhaa waan jedhaa jedhee inni yoommoo jechuudha jedhe wannuma feertee tokko dubbachuudhaaf inaaftuu fa'aa waliin jedha hattuutu inaaftuudha siin jedha akkamitti mirga kee gaafachuudhaan jechuudha. Kanaaf baala gizummaan nuu kenname kun nu laallata moo garee muraasa kan inni laallatu isumaa wal qabata wanti wal utaalchaa camaallaqa bixiriqaa ajandaan nuu ta'ee akkasitti nuu kennamu kun gireesiidhuma Oromummaa kana gadi buusaa hin jiru. Wantoonni sun taappeellaan sun maaliifis walitti ilaalama waan jiru kana irratti too wantumti ajandaa qabu kanaaf ta'uudhuma kan qabu. Galatoomi dhiyoo kana hiriyaa kiyya tokkotu beektaa taaksii taraa waliin hiriirretti akka caarra ta'e xiqqoo miirli baala gizummaa kun itti dhaga'an bergiti nooti ibsaan mana beeka mucaanuma akka anaa baqataadha beeki. من أجر يمران كونه منامنا إراوتي قتيتي وفرت لالي مجان برينا ما بوليسي سنة كوتة لا بلا منتكني تلوغا كاتي كوسا متبيك أشي كاني وفرت تراغني راوني منا تول ديبني وفتا جيران نبيكتا مالي إسا أور من unjere cara nuti akti san argisa jirra magala kanatti especially that's the problem jolle qaama mootummaa son taane kan kana miirri kun nuti dhagahamu ijoollee mormaatii qabsaa'otaa ofiin jirantu akti kana argisiisuu barbaada wanti aarsona beektaa. Deebi'ee hoteelota magaalaa kana kileevii kan biyya kanaa keessatti amma Oromootu dubartii caarataadhaan bita beekte. Oromootu shiisha irratti caarata. Oromoon sun Oromoo nama 50 darba magaalaa kana kan raasaa jiru beekte. Kan maqaa kana fide. Qarreera dhaabbattee riiboo gadi gadhiisee raawwateet kaatee keessatti utaalaa argita beektaa. Dubartii affeerri gabbina keessatti tokko hojjennu malee isaaba ofirraa cufadhu jedhaan. Dhiyoo kana hoo yaadatte biyya Ameerikaa kana dhufe beektee diyaasbooradha. Bargid diyaasbooraan akka jireenya akkamii akka jiraatu hin beeka. Jireenya fokkuu jiraatu beekta namni keenya kun akka asirraa miidiyaarra sirbanii miti. Dhufee investimentii hojjechuudha dhufee namoota wal bare. Akka caara namoota itti wal arge sanaan namtichi diyaasbooraan kun 30 qofa kiisha qaba. Maallaqa. Namni waliin jiru immoo artiistii jabaa Oromoo ta'ee fi nama dhihoo kana sirballee baasee maallaqa guddaa sochoosu akkamatti. Maallaqni fayyadamanii 97 dhufa beektaa. Dhugiitii qofti. Teenyanii namtichaan inootaan 30 qabaadhee 25 itti guuttadhaa 5 taaksiin godhaa adeeki 50 bifannaanii. Yemin bilginnaanu kafal kulluunum kafaloo yaalazaanii kaflaaloolee namtichaan gadi bu'ee makiina keessa hidhaa tokko baatee dhufe beektee. Hidhaa tokkotti baatee raawwatee 100 kennee tiippii qabadhu saafee jedheen intalaan deemee diyaasbooraan sun amma already rakkoo mataa godhatee asuma jira beekta. Ante biyya nan itti baradhee an itti qabsaa'etti 30 baachuun natti ulfaate. Maayimiitu 100 natti argisiisna doorsaa raawwatee achi biyya sanatti sin deebin amma asitti saayikooloojii tuqanii teessisan beektee. Namni warra san arga malee ibsaan argu anan argu kateen. Namoota baay'ee lakkoofsaan maayinooritiidha jetteeyyuu ibsuu hin dandeenyedha bar baay'ee xiqqoo bakka kan uummata sana ibsuu hin dandeenyedha bar. Si galee namni ati
Rakkataan meeqatu jira? Nama laaqana affeeruudhaan tamma hin qaanuun nuti hojii dhabaa dhiisi. Nama beellamni arguu nuti hin qaanuun na beeki. Kan garuu kanas irratti raawwatu rakkootiin sammuu sira. Nama dhibba kanatu qidaame tokkicha kilabii shana jaha dhaqee seena. Kilabii hunda keessatti hundumaatti dhukaasee baha shuguxiin rakasha beekte. Isa sana namni intinidha bakka symbol of Oromoo si galee saayinii keenya godhanii fudhatan namicha isaa. Namni caalaa yoo maqaa dhahame amma saba biraa biratti hunduma keenya akka caalaa waan taane jiraannu itti fakkaata namatti. Namatti waan dhukaasne nama dhiibnee gallu. Maqaan sun silaa maqaa murnaati. Maqaa murnaa kana immoo sabni nuyiin jedhamee siin jedha. Akkamitti immoo kun siyaasa. Waan biyya Oromoon biyya bulcheef baala gizee jedhamne malee diinagdee horannee miti siin jedha. Murri maqaa Oromoo. Isaanis baay'ee carraaqu baay'ee Oromootu biyya bulchaa jira kan jedhu kana nama keessatti uumuudhaan baay'ee hojjetamee jira dura jechuudha. Sun jalqabumarraa kan mormamuu qabu ture. Biyya saba 86 qabdu keessatti Oromootu biyya bulchaa hin jedhamu. Mallas gaafa biyya bulchuu Tigireetu biyya bulchaa jira hin jedhanu san utuma du'anii hin jedhanu Ihaadigi biyya bulchaa jira jedhu. Ihaadigi paartii santu paartii sun waluma saboota keessa ba'a. Nutu bulchaa hin jedhanu Ihaadigitu biyya bulchaa jiraas hin jedhu. Amma naannoleen hunduu pirezidaantii naannoo qaba. Pirezidaantilee naannoo santu walitti dhufee piraayim ministeerii kana utubee qabee taa'a malee kophaa isaati miti beektee. Piraayim ministeeriin bu'aa naannoleeti. Oromoon garuu isa kana hin barre beeki. Biyya bulchuu jechuun teessoodhuma sanarra taa'u qofatti fakkaateet namni keenya indii agarri yamarraanoo mijattiin kaleessa akkasitti akka liijaarri akkamitti akka afaan hin faawulee hojjete argitaniirtu. Namoota dhuunfatu bakka wayiitti baqatee dhufee gola Oromummaa keessa dhaabbatee gamatti nama arrabsuu barbaada beektee. Sana namni Oromoodha. Oromoodha. Kan ilaalamu ilaalcha siyaasaa yookaan ideoloojii inni qabatee jiru sanatu ilaalama malee sanyii isaa lakkaa'uudhaan yoo ta'e even Minilik mataa isaa sanyii Oromoo qaba. Biyya kana keessatti namni iddoo Oromoo hin qabaanne namni biyya kana hin jiru malee. Yaa bal'ina uummata irraa kan geemu namni sanyii Oromoo hin qabne yoo mallas ta'e malee warra biyyattii kana bulchan keessa Haayile Sillaaseen fakkeenyaaf gaafa Taaddasaa Birruu qabamu maal jedhee itti qoosaa ture beektaa Taaddasaa Birruutti. Babbaasii itti ergee Taaddasaa gaafa qabsiisu araara jedhee maal jedhee booddee hin ganeeyyuu kanya balaa Oromoo naannoo anta Oromoo mittiloo Taaddasaa jedheeni itti qoosaa ture. Na caalaa afaan Oromoo dandeessu isinillee jedhee namatti dubbata. Anta kanya balaa Oromoo mittiloo jedhee itti qoosaa ture. Oromootu biyya bulchaa yoo ta'e Haayile Sillaaseenis Oromoodha jechuudha. Biyya bulchaa ture waggaa 40 meeqa. Dargiinis Oromoodha. Mangistuunis Oromoodha. Inni immoo maal jedhee jedhamee qoosama beektaa? Leencoon yoo Oromoo ta'e anis Oromoodha jedhe. Sirrii jedhe. Jedhama ammam dhugaa akka ta'e hin beeku garuu yaa sanyii Oromoo akka qabu beekamaadha. Beekamaadha. Oromummaan sanaanii miti sanyii lakkaa'uudhaan otoo hin taane ilaalcha Oromummaan mataan isaatu ilaalcha beeku. Ilaalcha ideoloojiidha. Ilaalcha qabattee Oromoo